icciitii jaalalaa keenya takkaayyuu miidiyaa hawaasaa kanarratti baasuuf yaadee hin beeku. Silas maal godhu ree? Miidhama onnee koo fi caba laphee koof wal'aansa barbaade dhabuun koo kanaaf na saaxileera. Kan narra ga'e isin irra hin gahin. Maqaan jaalallee koo ani ittiin leellifadhe yaamu Shaggeedha. Shaggee wajjin kan dhalannee guddanne dachee Oromiyaa jiituu sikkoo mandoo ganda baadiyaa Leeppis jedhamutti ijoollummaan loon waliin tiksinee dhoqqee waliin dhiignee firii biqiltuu afaanii wal fuunee nyaannee dabaree wal baataa guddanne. Gaafa umuriin ishee waggaa 15 ga'u kan koo reefuu 20 guutuuf jedha. Maatiin keenya lamaanuu jaalallee waliif ta'an jedhanii tilmaamanii hin beekan. Ani garuu erga Shaggee jaaladhee bubbuleera. Ittuma waan sodaadheef keessa koo dhoksaan miidheera. Akkuma lafti dhiyaa baruu fuulli Shaggee na dura deema. Gaaddidduu koo yeroo tokko tokko kan Shaggee seehuudhaan rifadhee bakka dhaabbadhetti of wallaalee hafa. Shaggeenis miidhaginni ishee dabalaa dhufuun guntunni ishees akka qara albeetti dhaabbatee nama ilaaluu eegale. Anis waan tokko taa'ee murteesse. Osoo ani jiru bineensa alaalaa Shaggeen harkaa fudhatee nyaatuu hin qabu. Kanaafuu wanti fedhe haa dhalatu gaafii jaalalaa dhiyeessaaf jedhee murteeffadhe. Guyyaanis deemee barris darbee guyyaan isaa jimaata. Lafti baree qe'ee keessa oliif gadi jedhee yeroo ilaalu simbirruu hin williftu. Daandii irra ba'ee yeroo bitaaf mirga ilaalus namoonni waan godaansaan deemsa eegalan fakkaatu. Adaa guyyichi guyyaa gabaati. Waqtii birraa waan ta'eef namoo waan qabu gabatti geessee gurguratee daadhii bookaa unatee gammachuun galuudhaaf garas imalaa jira. Guyyaan koo anaaf guyyaa eebbaati. Daandii irraa yeroo ol deebi'u Shaggeen koo balbala teessee fuula ishii tuttuqaa migira fudhattee wixinee elemtuu wixineessuuf eegaltee jirti. Lapheen koo akka kirkira volkaanootti sochii eegale. Ijaan ishii ilaaluu dadhabee yeroo takka libsataa kallattimaan isii dubbisuudhaaf murteeffadhe. Garuu waldiddaan yaada sammuu natti eegale. Sagalee yaamamoo ishii qaamaan dubbisa jedhee waldiddaan sammuu amma deebi'ee sammuu koo hadochuu eegale. Osoo mogoleen koo rikutu fuulaan gara ishii ilaalee deema. Akkuma tasaa osoo of hin beekne deemsaan gamis akka deeme osoo of hin tilmaamne balbala Shaggee fuulduratti of arge. Garuu isheen na argaa turte. An fuulaan gara biraa waan laalaa deemaa tureefi balbala isheetti of arge malee ishii bira jiraachuu koo hin beeku. Ishiinis sesseeqataa haala koo raajeffattee maal taate birraa naan jette. Anis xiqqoo hafuura galfadhee homaan taane Shaggee jedhee akka sodaa tokkootiin dubbii koo eegale. Isheenis dubbii koo sesseeqataa ammas raajeffachuudhaan haasawaa isheetti fufte. Seenii buna sii danfisaa birraa. Seenii buna dhugdee deemtaa. Osoo namni hin jiraanne akkamitti seennaan jetta jedhee keessa kootti waan of gaafadheef ishitti dubbachuu nan saalfadhe. Tarii deebii biraa na deebifteetii akka hin taanetti salphachuu danda'a jedheet waan of tilmaameef. Isheenis migira iddoo fuutetti deebiftee mana keessa ol seente. Miilarraa kan qabu kophee looniin tiksan Barabaasoo jedhamu. Manni keenya walitti dhiyaata waan ta'eef fiigee kophee kana baafachuun murteessa. Akkuma mana gaheen kophee qofa haa baafadhu malee uffatas jijjiirachuuf murteesse. Yeroo kana Shaggee mana keessa seenteetti. Ani balbalarra jiraa waan beektuuf kana hundaa waan tilmaamte hin qabdu. Yeroo mataan gara manaa ol seenee rifeensa ishee akka eegee fardatti dheeratu sana ilaalu isheenis sesseeqataatuma gara alaatti mil'atte. Tarii na argaa jirti moo na argaa hin jirtu jedhee ariifadhee waan deebi'eef
maal naan jedhitti jedhee sossodaataa dubbii gale. Kootta lateennaa shaggee waan ta'e sitti himuufan jedhee sodaa keessa dubbii koo eegale. Isheenis lakkii alantaanii koottu namatuun argaa ol seeni koottu rakkoon qabuutii bunas si danfisaa koottu naan jette. Anis gataan taraa ol seene. Akka nama biyya biraatii dhufetti ammoo akkuma ol seeneedhaan iddoo jiru waan follaaleef midhaaginni ishii akkan gaggabu akkanan taasifneef dafee reebbadhee morma ishii al takka dhungadhee taa'e. Yeroo kana shaggeen sesseeqattee maali ganama ammachoofte birraa amala dura hin qabne sirratti argaa jira. Akkamitti akka nama biyya biraatii dhufetti hafuurri keessa ciccitaadha. Akkamitti na reebbattee mee tasgabbaa'e birraa miira kee to'adhu naan jette. Yeroo kana xiqqoo rifadhe. Jechi ishii jajjabaataa ture. Akka kana duraa lallaafaadhaan natti hin dubbanne. Erga taa'ee xiqqoo ture shaggee jedheenii haasaa koo eegale. Tole birraa si dhagaa jira haasaa kee itti fufnaan jette. Nuti ijoollummaa waliin guddanne. Gosti kiyyaa fi keessa akkuma ati beektu tokkoo miti. Maatiin kee tarii waan walitti dhiyaannuuf hin beekuta. Kanaaf shaggee gaafii tokko osoo sii dhiyeessee na rifachiiftaa jedheen. Lakkee akka dhiiraa dubbadhu malee gaafii gaafatanii deebii abbaa gaafatantu deebisaa akkasitti hin dubbatin naan jettee na qaanessite. Innis gorsaa fi yaada ishii fudhachuudhaan haasaa isaatti fuufe. Akkana jedheen fuulaan gara bira ilaalaa. Shaggee koo erga waliin guddannee tarii namni biraa si wajjiidhaan gaa'ela raawwachuudhaaf hawwuu danda'a. Maatiin keetis osoo ati hin beekne nama biraaf si dabarsuu danda'u. Kanaaf ati na wajjin guddatte. Anaafis malta. Atis naaf malta. Anis siif mala. Kanaafuu jaalalaan osoo bultii ijaarannee maal yaadda jedhee gaafate. Isheenis sesseeqataa ila birraa koo anardha maatii irratti hirkadhee jiraadha. Kan nyaadhu, kan uffadhu, kan dhugu maatitu na danda'a. Atis akkuma koo maatii keetti hirkattee jiraatta. Osoo wal fuunee gaa'ela wajjin raawwannee godoo yookiin gojjoo keessa miila diriirfannee jiraannus hin qabnu. Yeroo kanatti gaafiin kun siifis hin malu, anaafis hin mala jettee yaaddaa jetteen. Innis ni mala jedheen. Qabeenyi sammuu keenya keessa jira. Umurii kanatti osoo hojjannee waan baay'ee dabarsinee argachuus dandeenya. Kanaafuu gaafii jaalalaa narraa fudhiitii kan itti aanu ammoo anatuu fi situ murteeffataa jedheen. Ammas mee taa'ee yaadi jetteen. Wannan si gaafadhe jireenyaadhaaf wanni bu'uura naa ta'u jiraa jetteetti dubbatte. Yeroo kana ammoo innis jedhee gaafii ishiitiif yaada kana ibseef. Ilaa shaggee koo ani mallaqa hanga ta'e harkaan qaba. Mallaqa kanaan ammoo magaalaa seennee hojii yoo eegalle baadiyaa kana keessatti wanni fuunu tokko illee hin jiru. Carraan baadiyaa kanatti gaa'ela raawwachuu tarii baadiyaa qofa ta'a. Kanaafuu jireenya magaalaa osoo hin argine atis ilmaan horattee qoraan baadhattee ilmaan kee guddisuudhaaf dirqamta. Barnootas barataa hin jiru. Kanaafuu tole naan jedhiiti mallaqa hanga 10,000 kiisiin qaba. Isa kana fudhannee gara magaalaa ta'ee deemnaa jedheen. Tarii iddoo deemnu sanitti magaalaas waan baay'ee keessa hin beekneef rakkoo nu mudatuuf eenyutu nu gargaaraa obii qabnaa jettee gaafatte. Rakkoo tokko hin qabu. Magaalaa baatuudhaa eessuma tokko hin qaba. Eessumni kun ammoo ilma isaa olitti na jaalata. Yeroo hundaa ammoo koottu na biratti baradhu naan jedha. An barumsa si barsiisee akkati nama taatuudhaaf waan hawwuuf koottu waan naan jedhuuf isa bira deemna naan jedha. Kanaafuu isa bira osoo deemneeti rakkoon tokko nu mudatuu jetteen. Egaa mallaqa kanaan waan baay'ee hojjechuu hin dandeenyu. Yeroo ammaa qaala'insi jireenyaa waan baay'ee ta'eef akkamitti waliin jiraannaa jedhee ammas gaafii gaafatte. Innis akkana jedhee naa deebise. Ayyee mallaqni kun ammoo tarii yeroo muraasa nu jiraachisuu danda'a. Nutis mallaqa kanarratti osoo eessumni keenyaayyuu nu gargaarree mana kiraa fudhannee waan ji'a 3 hanga 6 kaffallee fi kiraa manaa hojii keenya eegalla. Egaa magaalaan baatu iddoo hojjettoonni baay'een itti argaman. Kanaafuu warshaa yookiin industirii biqiltuu san keessa gallee
biqiltuu sanarraa immoo ji'aan mindaa arganna. Hojii kana immoo sammuu koo keessatti yaadeeraa tole naan jedheen. Isheenis mee waan gaarii na yaadde garuu sodaan qaba. Anis erga ijoollummaa kootiitii baay'ee si jaaladha. Jaalala koo siif ibsuuf ammoo yeroon isaan geenne jedheeti malee birraa koo hedduu si jaaladha. Kanaafuu gaafii keessirraa fudheera. Tarii guyyaan jimaata namni yeroo nu deemnu nu arguu danda'a. Akkamittas akka deemnu itti yaaddeettaa jetteen sun rakkoon qabu. Atis uffata kee fuulaan dhokfattee anis uffata koo fuulaan dhokfadhee waan qabnu yookiin dasee qabnu harkatti qabachuu osoo hin taane waan ta'etti qabannee deemna. Yeroo deemnus ammoo akka ijoollee magaalaa taanee deemna malee akka ijoollee baadaa reefu magaalatti dhufanii sossodaataa namas ilaalaa deemuu qabnu jedhee alatti si eegaa koottu jedheen. Shaggeen tole jettee waliin baane. Yeroo baan kana akkuma bahaniin konkolaataa gara magaalaa Nageellee Arsii isaan geessu argatan. Akkuma konkolaataa seenaniin walitti hirkatanii fuula isaanii dhokfatanii magaalaa Nageellee Arsiitti dhoksaadhaan ciree tokko nyaatanii gara magaalaa Baatuu ammas imala eegalan. Konkolaataan magaalaa Baatuu isaan qabattee deemsa sa'aatii 2 hin geenne keessatti magaalaa Baatuu isaan geessite. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya Shaggee fi Birraa erga magaalaa Baatuu ganii maaltu isaan mudataan kutaa 2ffaa qabannee isinii dhiyaanna. Egaa kutaa 1ffaa keenya kana waan hanga xumuraatti nu daawwattaniif nu dhageeffattaniif hedduu isin galateeffannaa isiniin jenna. Kanaafuu namoonni viidiyoo kana jaalattan waliif qoodaan affeerraa keenya kutaa 2ffaa isaa qabannee isinii dhiyaanna.